Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi kenne kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isin hin jenne itti aansuudhaan oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jirra. Hangadhuma sagantaa kanaatti nu hojii turaan affeerraa kenna kun biiftuu Oroodha. Keessani jajjabeeffadha laayik sheer godhuun dagatina kallattimaan gara mata duree oduu amma qabaddetti yeroo dabru oduun jalqaba. Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkalitti hidhaan Oromoota irratti xiyyeeffate raawwatamaa jiraattonni himanii jiru. Oromoo irratti xiyyeeffatuun Oromoo badii tokko malee mana hidhatti guuraa jiraachuu fi dararaa garaagaraa irratti raawwataa jiraachuu jiraattonni himanii jiru. Dabalata odeeffannoo kana qabadhee jira. Oduun itti aanu guutuu godinaalee Oromiyaa keessatti haala jedhamuu danda'amuun hanqinni bishaaniitii fi rakkoon bishaanii hamaan hawaasa bal'aa mudatuu fi hawaasni rakkoo garaagaraatiif saaxilamee dararaa garaagaraa argaa jiraachuu maddeen odeeffannoo garaagaraatiif jiraattonni odeeffannoo kennanii jiru. Guutuu odeeffannoo kanallee qabadhee jira. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Oromiyaa bakkoota garaagaraatti deemaa jiru. Akkuma itti fufetti jira har'a giddugala lixa akkasumas bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaa waliin lola gaggeeffamaa ture irratti waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo argadhe jedhee jira. Dabalata odeeffannoo kana isiniin kenna guutuu odeeffannoo wajjin isin wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun odeeffannoo akka itti aanu kanatti wal duraa duuban isiniif dhiyaata. Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkalitti dhalattoota Oromoo jumlaadhaan hidhuun itti fufe jechuudhaan jiraattonni himanii jiru. Kana dura godina Matakkal aanaalee garaagaraa keessatti Oromoota jiraatan irratti haleellaa raawwatu lafa isaanii irraa akka ka'an haleellaan irratti raawwatamaa ture. Akkasumas lafa isaanii gadhiisanii gara magaalaa akka galan itti himamaa ture. Baadiyyaa hunda keessa sakattaa waraana bilisummaa Oromoo gaggeessina waan ta'eef keessaa ka'uudhaan gara magaalaatti galaa jechuudhaan giddiidhaan uummata qabeenya isaatii fi lafa isaa irraa buqqisanii akka turan yeroo garaagaraatti gabaafamaa ture. Dhibba kanas haala adda ta'een aanaalee godina Matakkal keessatti argaman irratti Oromoota jiraatan irratti adda baasuudhaan irratti xiyyeeffatuudhaan hidhaa jiru jechuudhaan jiraattonni maddeen odeeffannoo garaagaraatti himanii jiru. Haaluma kana jiraattonni aanaa Dibaax magaalaa Gaaleessaa kaampii waraanatti namoonni hedduun guuramanii hidhamaa jiraachuu maddeen odeeffannoo garaagaraatti himanii jiru. Haala adda ta'een immoo bakka buufata Badaarq jedhamutti baatii tokko oliif namoonni nagaa hedduun hidhamanii dararamaa jiraachuu jiraattonni himanii jiru. Namoonni buufata kanatti hidhaman baay'inni isaanii 18 ta'e maqaan isaanii OMN'f kennamee jira. Rakkoo godina Matakkalitti Oromoota irratti raawwatamaa jiru walqabatee jiraatan tokko yaada kenneen abaarsummaan Oromoon qabdu maali? Oromoon naannoo Oromiyaa keessa jirus naannoo Oromiyaan ala jiraatus nagaan qe'ee isaa irratti jiraachuu hin dandeenye. Oromoon dawoo isaati irratti nagaan jiraachuu dadhabuun badii maaliifi jechuudhaan gaafata. Osoo naannoo Oromiyaa keessa jiraanne rakkoon nurratti hin raawwatamu jennee hawwaa turre garuu naannoo Oromiyaa keessatti kan raawwatamaa jiru immoo adda ka ta'e. Kallattii hundaan bakka jirutti Oromoo tasgabbii dhooggutu mul'ataa jira. Maali kun jechuudhaan gaafata. Deebii kana immoo Oromoota bal'aa dhiifnee jirra. Rakkoon bishaan dhugaatii akka guutuu Oromiyaatti haala jedhamuu danda'amuun hawaasa mudatuu maddeen odeeffannoo garaagaraa gabaasanii jiru. Yeroo ammaa kana akka guutuu Oromiyaatti godinaalee hedduu keessatti rakkoon bishaan dhugaatii innaan mudatuu fi rakkoo bishaan dhugaatii dhaqqabe kanaan hawaasni bal'aan balaa garaagaraatiif saaxilame jechuudhaan maddeen odeeffannoo garaagaraatiif jiraattonni bakkoota garaagaraa irraa yookaan godinaalee garaagaraa irraa jiran himanii jiru. Haaluma kanaan godina Baalee Bahaa, godina Harargee Lixaatii fi Harargee Bahaa akkasumas godina Booranaatii fi godina Gujii giddugala Oromiyaatti aanaalee garaagaraa keessatti rakkoon bishaan dhugaatii hamaan dhaqqabuu odeeffannoo maddeen garaagaraatii kennaniin jiraattonni himanii jiru. Akka fakkeenyaatti godina Baalee Bahaa aanaa Saweenaa, Harargee Lixaa aanaa Bookee, Harargee Bahaa aanaa Baddannootti rakkoon bishaan dhugaatii hamaan jiraachuu jiraattonni himanii jiru. Rakkoon bishaanii kun waggoota hedduuf kan ture ta'uu himuudhaan yeroo gara yerootti qaamolee dhimmi ilaallatuu fi iyyannaa dhiyeeffataa turanis hanga ammaatti furmaanni quubsaan kan hin kennamin ta'uu jiraattonni himanii jiru. Bishaan hin jiru. Bishaan jirullee qulqulluu miti. Bishaan faalame fayyadamaa jirra. Hawaasni bal'aan bishaan faalame dhuguun walqabate dhibeewwan adda addaa kanneen akka garaa, koleeraa, taayifoidii fi dhukkuboota birootiifis saaxilamee jira jechuudhaan jiraattonni himanii jiru. Gama biraatiin bakka bishaan hin jirretu jira. Bishaan bakka jirutti deemanii barbaaduuf yeroo dheeraa fudhata. Fageenya dheeraa nama gaafata. Bishaan fageenya dheerarraa dhaqanii fiduudhaaf ijoolleen gara mana barnootaa deemuu dhiisuudhaan maatii isaaniitiif bishaan dhiyeessutti goranii jiru. Isaanis miidhamaa jiru jechuudhaan dubbatamee jira. Kana qofaa miti rakkoon naannoo Oromiyaa
Yeroo ammaa kana daandiin konkolaataa guutuu Oromiyaa keessatti haala jedhamuu danda'amuun caccabanii tajaajilaan ala ta'anii jiru. Lixa Oromiyaatti guutumaan guututti haala jedhamuu danda'amuun akkasumas giddu gala Oromiyaattis lixa shaggarii fi kibba lixa shaggaritti daandileen konkolaataa guutumaan guututti manca'uudhaan waan eegaluu dadhabne jechuudhaan hawaasni yaada dhiyeessaa jiru. Akka jiraatan tokko yaada kenneen daandii keenyarratti ganna 7 suphaan tokkollee hin taasifamne jechuudhaan dubbatee jira. Jijjiiramatu jira. Biyyi guddattee jirti nuun jedhu. Nu garuu waan jijjiiramee fi guddina dhufes hin argine jechuudhaan dubbatee jira. Kan viidiyoo irratti argitan kun immoo komii Gujii irraa dhiyaate. Haala kanaan uummanni dararamaa jiraachuu fi bu'uuraaleen misoomaa hojjetamaa kan hin jirree fi kan hojjetamanis hojiin ala akka ta'an kan himanimedha. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti har'a bakkoota garaagaraatti gaggeeffamaa oolee jira. Zoonii giddugala kibba baha Oromiyaa fi lixa Oromiyaatti bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti lolli cimaan gaggeeffamee oolee jira. Bakkoota hedduutti humnoonni mootummaa maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoo jedhuun waraana bilisummaa Oromootti barbaaddee dhayite haxxee itti hidhuudhaan haleellaa irratti raawwatee waraanni bilisummaa Oromoo hedduu hojiin ala taasisuu beeksisee jira. Haleellaa har'a bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaa irratti raawwateen waraanni bilisummaa Oromoo loltoota mootummaa hedduu addunyaa kanarraa godaansee hedduu madeessuun hedduus booji'ee meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkatuu beeksisee jira. Mootummaaleen giddugala Oromiyaa aanaalee garaagaraa kan kaaba Shawaattii fi kan lixa Shaggar meeshaalee gurguddaa irratti darbatuudhaan haleellaa raawwataa jira. Aanaa Adaa Bargaa, aanaa Meettaa Walqixxee, Meettaa Roobii, Jalduu, aanaa Gindabirate, aanaa Dagam, Kuyyuu, warra Jaarsoo aanaalee kanneenitti humnoonni mootummaa maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoo jedhuun bobbaate badheerraa meeshaalee gurguddaa manneen uummataa irratti darbataa jirti jechuudhaan maddeen odeeffannoo garaagaraa gabaasanii jiru. Aanaalee kanneen irraa neetwoorkiin erga citee torbaan ga'e jechuudhaan jiraattonni kan himan yoo ta'u haleellaan raawwatamaa jirus kan sagalee dhabe jechuudhaan komii dhiyeessanii jiru. Haaluma wal fakkaatuun humnoonni mootummaa bilxiginnaa lixa Oromiyaa Wallagga Bahaa aanaalee hedduu keessatti opereeshinii addaan hin cinne halkanii guyyaa gaggeessaa jiru jedhamee jira. Guyyoota sadiif halkanii guyyaa opereeshiniin gaggeeffamaa aanaaleen irratti jiru. Aanaa Saasiggaa, aanaa Diggaa, aanaa Gurtoo Giddaa, aanaa Siibuu Siree, aanaa Waayyuu Tuqaa, aanaa Giddaa Shananii fi aanaa Gudayyaa Biilaa yoo ta'an aanaalee kana irratti humnoonni mootummaa opereeshinii yookaan duula sakattaa kan addaan hin cinne kan halkanii guyyaa raawwataa jiran guyyoota sadiif raawwataa jiru jedhamee jira. Gama biraatiin immoo waraanni bilisummaa Oromoo har'a bakkoota garaagaraatti tarkaanfii humnoota opereeshiniif bobbaasaman kan irratti raawwateen injifannoo argatu beeksisee jira. Giddugala Oromiyaatti haleellaa bakkoota garaagaraatti raawwateen lixa shaggarii fi kibba lixa shaggaritti tarkaanfii fudhateen injifannoo argadhe jedhee jira. Tarkaanfii fudhateen hedduu hojiin ala taasisuun hedduus booji'ee jedhee jira. Kan booji'aman keessa isaan viidiyoo irratti argitan kun kan bakka tokkotti harkaan qabamanidha yookaan booji'amanidha. Haaluma wal fakkaatu waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixa Oromiyaa bakkoota garaagaraatti tarkaanfii fudhateen injifannoo argatuu beeksisee jira. Har'a barraaqan bakkoota garaagaraatti tarkaanfii fudhateen loltoota mootummaa hedduu hojiin ala taasise jedhee jira. Haaluma kanaan lixa Oromiyaa aanaa Gullisotti barraaqan tarkaanfii humnoota mootummaa maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan bobbaate irratti fudhateen miidhaa kan qaamattii fi kan lubbuu dhaqqabsiisu meeshaalee irraa hiikkatu odeeffannoon gama sirraa nu geette ibsitee jirti. Akkasumas Horroo Guduruu Wallaggaa aanaalee garaagaraa keessatti tarkaanfii fudhateen miidhaa dhaqqabsiisuu fi injifannoo argatu odeeffannoon nu gahee jira. Guutuu odeeffannoo kana akkuma nu ga'een kan isin biraan geenyu ta'a. Oduun itti aanu kun oduu baay'ee nama ajaa'ibuudha. Reeffi namoota 200 ta'u osoo hin awwaalamin mana nama tokko keessatti kaa'ame jedhamee jira. Kanaan wal qabatee abbaa qabeenya mana awwaalchaa Kolooraadoo keessaa tokko hidhaan waggaa 40 itti murtaa'e jedhamee jira. Biyyoota lixaatti reeffi awwaalchaaf yookiin immoo akka aadaa garaagaraatitti reeffi hanga gubatutti kan keessa kaa'amu yookaan keessa tursiifamuudha manni awwaalchaa. Haa ta'u malee reeffi namoota 200 ta'u osoo hin awwaalamin bosbosee erga keessatti argame booda reeffa haala sirrii hin taaneen tursiisuun adabamee jira. Oduu ispoortiitiin taphoota Pirimeer Liigii har'a taphatamaniin Manchester United Tottenham 2-2 mo'atuun akkasumas Arsenaalis Sunderlandin 3-2 mo'atuudhaan injifannoo galmeeffatanii jiru. Taphoonni hafanis itti aanuudhaan ni gaggeeffamu. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota Biiftuu Oroo oduun ammaaf qabanne kana hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin kan ture ani Bariisoo Ganamooti.
hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi rabbii isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turan immoo hawwii kenna. Nagatti nu tura.